Ashama harkafuun akkam jirtu hordoftoota Oromoo Miidiyaa qophii sonaartiiti qophii sonaartii guyyaa irraatiin sirba Sabboonaa Tafarraa Iyyoolee kan jedhu irratti qopheeffadhee isinii dhiyaadhee jira. Sagantaa kana qopheessuun kan isinii waliin turan Ayyaantu Saayyee, ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoona waliin jira. Aga xumura qophii kootitti na faana tura. Gamanumaan gara sirba sanaatti isin dabarsin dura sirbi Sabboonaa Tafarraadhaan sirbame suni Iyyoolee koo jedha. Iyyoolee jechuun amma fakkeenyaaf egaa sirba ayyaana masqalaa yookiin damaraa wajjin kan wal qabatudha. Sirbanni asirra sirbee jiru maaliif Oromoon ayyaana masqalaa baay'ee kabaja yookiin ayyaana damaraa baay'ee kabaja. Birraan bari'ee ayyaanota waggaa gara waggaatti dhufan keessaati yookiin kabajatu keessaati Oromoon damaraa fi masqalaa iddoo guddaa kennaa fi akka gaariitti dhas kan inni kabaju jechaadha. Maaliif jennaan ayyaanni masqalaa kun egaa mootii ayyaanaati jedhama. Kanaaf iyyuu Oromoo biratti baay'ee sirna ho'aadhaa fi akkasumallee immoo jaalalaaf kabajaanidha kan inni kabajamu. Meegaa sirba Sabboonaa Tafarraa Iyyoolee koo jedhu dhaggeeffannee waliin achirratti yaada koo isiniif hiraa deema. Gamanumaan gara sirbichaatti. Asirratti sirbi shubbisii isaan irra sirbaa jiranii Wallaggaadhaa uffata aadaa isaan uffachuu jiranii fi akkasumallee riitimiin sirbichi ittiin hojjetame waan hundumti isaallee Wallaggaadhaa aadaan isaan ittiin mul'isuutti jiranii. Maaliif akkuma jalqaba isiniif kaase ayyaanni masqalaa Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessattidha kan inni kabajamu jechaadha. Sabboonaan immoo aadaa Wallagga keessatti keessumattuu Wallagga dhiyaa keessatti ayyaanni masqalaa akkamitti kabajama isa jedhu sana amma ta'e irraa nutti agarsiisuufidha kan inni bifa kiliippii kanaatiin hojjeteeti kan inni gadi ba'ee mee sirbichaa dhaggeeffanna. Iyyoolee gaafa damaraa Iyyoolee lafa namaraa Iyyoolee damaraa muree Iyyoolee si boraasisa. Asirratti maal jedha damaraa muree si boraasisa. Gara dudda dubaatti kaasetanii waa'ee masqalli maal akka ta'ee fi akkasumallee immoo akkamitti akka inni kabajamu wantoota qindeeffadhe isiniif himuu yaala. Damaraa mureen si boraasisa jechi jalqaba damaraa jechuun maal jechuusa jedhuu fi jala bultii ayyaana masqalaati. Damaraa jechuun jechaadha jala bultii ayyaana masqalaa gaafa kabajnu damaraa jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf mukti damaraa kun akkuma asirra kiliippii kana keessatti arguu jirtan illee yeroo isaan itti bifa muka dhaabanii itti naannessanii gubuudhaaf itti naanna'anii jiran sana asirratti kiliippii kana keessatti kan hin agarru viidiyoo kana keessatti jechuudha. Mukti damaraan ittiin qabsiifamu yookiin mukti dabaraadhaaf qophaa'u yookiin barbaachisu fakkeenyaaf laaftoo, mukarbaa, birbira akkasumallee muka hoomii namni waanuma naannoo isaa jiru qopheeffachuu danda'a jechuudha. Naannoo kiyyatti waan beekurraa kaasee yoon siniif himee jechuudha. Fakkeenyaaf laaftoon kan inni damaraa ittiin qabsiifachuudhaaf kan inni faayidaa guddaa kennu yookiin kan inni barbaachisuu fi tokkoffaa ibidda inoo isaa gaafa bitti qabatu jechaadha. Lammeessoo immoo ni bulchasee jechaadha. Fakkeenyaaf amma naannoo ani keessa guddadhe keessatti damaraani naannoo galgala naannoo saa 11 keessa yookiin naannoo 11tti siqee qabsiifama. Gaafa gubatu sana akkuma isinii himee kun muki laaftoo jira, muki hoomii jira, wanti shomboqqoo fakkaatu qaqalloon sun illee jira ittiin qabsiisuudhaaf jechaadha. Achi boba'aa sa'aatii 11tti kan qabsiifamu sun boba'aa buleeti ijoo achitti illee qoccoo waaduun jira boqqolloo namni waanuma naannoo isaa jirutti maal godhee waaddate galgala sana ibiddi sun utuu namni amma yeroo inni bariisu illee jira jechaadha. Kanaafidha muki laaftoo kan inni barbaachisuu fi egaa sirba Sabboonaa kana keessatti damaraa mureen si boraasisa jira. Dargaggoonnii fi qeerroof qarreeni sirboota isaaniitti walitti sirbantu jira jechaadha. Sirba isaa kana keessatti fakkeenyaaf Sabboonaan
sirba dargaggeessi tokko gizee yeroo damaraa sirbuudha kan inni sirbee nutti agarsiisu jiru. Fakkeenyaaf amma sirboonni suni iyyoolee daraaree masqala birraa akkasi masqalli ga'ee iyyoolee daraaree akkasittidha kan inni sirbamu jechaadha. Fakkeenyaaf egaa sirba isaa kana keessatti inni illee bakka akka qeerroottidha kan inni bakka bu'eeti kan inni sirbuutti jiru. As keessatti fakkeenyaaf wanta asirratti sinimee darbuu barbaadu tokko nyaati yeroo masqalaa nyaatamu aadaa akka aadaa Wallagga dhiyaate yookiin Wallagga lixaa keessatti jechuudha. Kan nu biratti baratame baay'inaani hancooteedha. Hancootee ayyaana masqalaa irratti jechuudha. Sababni isa fakkeenyaaf hancooteen faayidaa hedduudha kan inni kennu cabanii fayyisaa deessuullee morgaanii jabeessa jedhama akka dhageenyee guddannetti jechuudha. Gaafa masqalaa kana nyaatni aadaa baratamaadhaa fi akkasumallee naannoo Wallagga dhiyaatti nyaatamu hancooteedha. Egaa akka hancootee kan akka abbaa fedha ofiittidha kan nyaatan jechaadha. Fakkeenyaaf murmuranii akka dinnichaatti jechaadha. Qocococaadhaani ni nyaatama. Yoommoo sanan fedhan ta'ellee immoo akka ittootti daakamee ka'ee yookiin maashinii waanuma jiruudhaan daakamee ka'ellee akka ittootti hojjetameeti ni nyaatama jechuudha. Nu biratti Wallagga lixaa biratti nyaata gaafa masqalaa nyaatamuun beekamuudha kanneen isinitti himuu jiru. Egaa gara sirba abboomaatti gaafan isin deebisu. Iyyoolee damaraa mureen si boraasisaa gaafa masqalaa booka hunadheen dhiichisee sirbeen si sirbisiisaa jedha walaloosaa yeedaloosaa keessatti jechaadha. Jalqaba akkuma isinii kaasee sirbi dargaggeessi gaafa masqalaa sirbuudha kan inni sirbuutti jiru jechuudha. Damaraa mureen si boraasisaa gaafa masqalaa booka hunadheen immoo si sirbisiisaa dheeti qarree sanatti sirbuuttidha kan inni jiru. Mee sirbichaa dhaggeeffanna. Iyyoolee gaafa masqalaa iyyoolee booka hunadheen iyyoolee dhiichisee sirbeen iyyoolee si sirbisiisaa iyyoolee kooti yoo jenna iyyoolee kooti yoo jenna iyyoolee kooti yoo jenna iyyoolee kooti yoo jenna iyyoolee marreeni kootu iyyoolee dambara daari iyyoolee marreeni kootu iyyoolee galgala waari iyyoolee booba daraabi iyyoolee karaarra jiisa iyyoolee naatti marami iyyoolee karaarra jiisa iyyoolee maddaatti baate iyyoolee migiran jirtu. Asirratti maal jedha iyyoolee baddaatti baatee migiran jirtu jedha. Badeeyyaanni koo na biran jirtu jedha. Akkuma jalqaba isiniif himee sirbichi gaafa ayyaana masqalaa qeerroof qarreedha. Bari'uu birraa akkuma jalqaba isiniif kaasee ayyaanni masqalaa Oromoo biratti ayyaana guddaadha. Ayyaana baay'ee sirri kabajamuudha. Sababni isaa birraan bari'ee lagti ganna namni akka waliin ceene firra akka waliin agarree lagni guutee nama danqullee ifee dukkanni sun darbee gaafa birraan bari'uudha. Masqalli kan inni kabajamu. Kanaafiyyuu ayyaanni masqalaa mootii ayyaanotaati jedhama jechaadha Oromoo biratti. As keessatti illee sabboonaani baddaatti baatee migiran jirtu badeeyyaanni koo na biran jirtu jedha. Masqala kana irratti jala bultii torbanii yookiin torban lama torban sadii jedhe akka naannootti qarreef qeerroon walittidha kan sirbanii manarrallee deemanii sirbi manarra deemamee sirbamu jira. Fakkeenyaaf iyyoolee daraaree masqala baalli yoon sirbe maali masqala sirbaa maaltu na jibbaa ayyaana waggaa ayyaantu targa jechuudhaanidha. Sirbii manarra deemanii sirbuun hin jira. Iyyoolee daraaree jechuudhaani iyyooshee daree koo akkasitti dheera kan inni sirbamu sirba sana akka gaariitti hin beeku. Kanarratti sirbi sabboonaa tafarraa iyyoolee koo kan jedhu walumaa galatti sirba ayyaanni masqalaa
uummata Wallaggaa lixaa biratti akkamitti kabajamaa haalli uffannaa haalli nyaataa akkamitti kabajama kan jedhu akka gaariitti nutti agarsiisee jira keessumatti immoo aadaa Wallaggaa akka gaariitti mul'isee jira yoo jenne wal nun sobsiisu masqalli akkamitti akka kabajamu fakkeenyaaf naannoo mana ofii keessatti illee akka gruupii naannoo waliin jiraatanitti galgala mana ofii keessa kabaja balbala ofii duratti kabajachuun hin danda'ama akkasumallee bakki itti walii galaan amantii waliin itti kabajan jira kanarra Oromoon egaa aadaa masqalaa yookiin immoo ayyaana masqalaa kana mootii ayyaanaa jedhee waan waamuuf akka gaariitti kan inni kabajatu sabboonaan illee sirba isaa kana keessatti irra deddeebi'ee sirbuudhaan dhiichisa sana nyaatallee hancootee nutti agarsiisee jira booqa akkasumallee booka kan dhugamu sanii dhiichisee sirbeen illee sirbisa jedhee sirboota isaa keessatti jechoota isaa tokko tokkoon taa'ee sinii hiikuudhaaf yeroon illee waan nan geenyeef egaa ayyaanni masqalaa uummata Wallagga lixaa biratti akkamitti akka kabajamu sirba iyyoolee koo kan jedhu bara 2021 keessa kan hojjetame sirba sabboonaa Tafarraa irratti akka gaariitti argachuu yookiin immoo hubachuu dandeenya gamanumaan illee sabboonaa Tafarraa hedduu galatoomi yeroo ammaa kanatti aadaa Wallaggaa bifa geerarsaanis akkasumallee bifa sirba akkasiitiin ayyaanni masqalaallee ayyaanotni Wallagga bira kabajamu waan akka fakkaatu hawaasa keenyatti akka gaariitti mul'istee jirta galanni kee bilisummaa ta'uun siin jedha ulfaadhu galatoomi egaa qophii koo guyyaa irraa keessatti ayyaanni masqalaa maal akka ta'ee fi akkasumallee ayyaanni masqalaa Oromoo biratti akkamitti akka ilaalamuu fi keessumatti immoo uummata Wallaggaa lixaa biratti ayyaanni masqalaa akkamitti akka kabajamu haalli sirba isaanii haalli uffannaa isaanii haalli nyaata aadaa isaanii maal akka ta'e qophii koo sonaartii guyyaa irraa keessatti qindeeffadhe Simbiraan ga'ee jira sagantaa kana qopheessuun kan isin waliin turan ayyaantu taayee ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoona waliin ture torban qophii sonaartii birootiin hanga walitti deebinutti qophiilee Orni miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.